Akka waliigalaatti seektara barnootaa keessatti naannoo Oromiyaa keessatti karaa lamaan hojjechaa jira. Tokkoffaaf inni guddaan humna uummataati. Humna uummataatiin tajaajila lammummaatiin dalee dabarataa ijaaruu, manneen barnootaa ijaaruu, kitaaba walitti qabuu, hundaa ol immoo dhiyeessiiwwan barnootaaf barbaachisan akka dhiyaatan gochuu, laayibirarii, mana fincaanii, ibsaa, bishaan kan kana fakkaatan uummanni akka hojjetu gochuudhaan naannoo manneen barnootaatti hanqina jiru hiikuudhaaf hojii bal'aan hojjetamee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa kana qofa osoo hin taane hanqina kitaaba faana ol qabatee jiru, maxxansa faana ol qabatee jiru biyya alaatti erginee maxxansiisnee as fiduudhaaf yeroo fudhachaa waan tureef kun immoo qulqullina barnootaa miidhaa waan tureef mootummaan naannoo Oromiyaa mana maxxansaa sadarkaa Afrikaatti olaanaa ta'e maashinoota jenereeshinii arfaffaa jenereeshinii sadhumaa ta'an kan qabu magaalaa Galaan keessatti mana maxxansaa Meelbaa jedhamu eebbisiisee jira. Barnoota irratti waa hunda hiikaa jirra. Ammaan booda sababa adda addaa kaa'uun hin danda'amu. Kitaabatu dhufuu didee, dareetu dhaqqabuu didee jechuun hin danda'amu. Barataaf barsiisaan xiyyeeffatanii qabxii Oromiyaa qabxii Itoophiyaa fooyyessuus irra jiraata. Mootummaan naannoo Oromiyaa samiidhaa gadi waan qabu hunda waan danda'u hunda seektara barnootaa irratti dhangalaasaa jira. Barattoonni keenya ifa keenya boruu teknoolojii beekumsa qabaachuudhaan qabeenya horachuudhaan sirna cimaa uummata keessaniif ijaaruudhaan kanaan warri ifa baastan isin waan taataniif ifa boruu keenya waan taataniif imaanaa uummanniif mootummaan keessa isinitti kenna giddugaleessa godhattanii caalmatti akka qo'attan caalmatti akka qorattan qabxii keessan akka fooyyessitan asumaan isin hubachiisuun barbaada. Qabxiin immoo kan fooyya'u hojjechuudhaan dubbisuudhaan qophaa'uudhaan kanaaf uummanni keessan kana isiniif godhaa jira. Keessattuu barsiisonni keenya aarsaa barbaachisu hunda kaffaltanii ijoollee keenya egeree uummata keenyatiif biyya keenya Itoophiyaatiif akka qopheessitan asumaan isin kadhachuun barbaada. Qabxiin keenya sirritti fooyya'utu irra jiraata. Barattoonni keenya halkanii guyyaa qo'adhaa. Isin har'a yoo qo'attan boruu ifa qabaata. Akkuma gootichi jeneraal Waaqoo guutuu jedhe gabrummaa iddaan buqqifna yoo dadhabne ilmatti guddifna akkuma jedhe kino amma har'a guddanne har'a as geenye kanaa ol ga'uu yoo barbaanne kanaa ol guddachuutu nurraa eeggama. Kanaa ol guddachuudhaaf akka abbootiin keenya jedhan kanaa ol misoomuudhaaf hojii guddaatu nu barbaachisa. Misooma guddaatu nu barbaachisa. Inni guddaan immoo misoomni inni guddaan barnoota barachuu sinirra jira, qophaa'uu sinirra jira. Yoo isin itti nuuf guddattan injifannoo amma jiru caalmatti injifannoo biraa argan. Yoo isin itti nuuf guddattan Itoophiyaan addunyaa irratti bakka ishiidhaaf malu qabaata. Mataa ishii ol ka'a. Bilisummaadhaan biyya keessatti jiraatamu qananiidhaan biyya keessatti jiraatamu qabaata. Kanaafuu akka caalmatti qophooftan akka caalmatti barattan adaraa isiniin jechuun barbaada. Keessattuu dhaloonni amma jirtan warri aarsaa ta'an samiidhaa gadi isin laalu. Warri aarsaa ta'an qabsaa'onni aarsaa ta'an kan aarsaa kaffalaniif ifti ummataaf akka ba'uuf dhaloonni hiree akka argatuuf hiree argatee akka hojjetuuf